Waamicha nagaa waloo shoora dubartoonni Itoophiyaa adeemsa ijaarsa nageenyaa keessatti qaban keessattuu dhimma nageenya Oromiyaa irratti xiyyeeffatee kan kenname. Nuti dubartoonni Oromoo aadaa sirna gadaa irraa dhaalleen waa'ee nageenya biyya keenyaa waan nu ilaallatuu fi fedhii qabnurraa kaanee geggeessitoonni fi hojjettoonni bakka adda addaarraa jechuunis dhaabbilee siviikii, dhaabbilee barnootaaf qorannoo, dhaabbilee amantaa, waldaalee dargaggootaaf shamarranii, waajjiraalee mootummaaf miti mootummaa, paartilee morkatootaa, dhaabbilee daldalaa, haadholii siiqqee, dhaabbilee miidiyaa fi rogeeyyii miidiyaa hawaasaa irraa walitti dhufnee yeroo jalqabaatiif adoolessa 21 hanga 23 bara 2015 magaalaa Adaamaatti kora geggeessuun shoora dubartoonni Itoophiyaa keessattuu dubartoonni Oromoo adeemsa nageenyaa keessatti qaban adda baasuuf yaallee jira. Kora kanarratti bakka bu'ummaan dubartoonni Itoophiyaa akka waliigalaatii fi dubartoonni Oromoo akka addaatti adeemsa nageenyaa keessatti qaban akka malee xiqqaa ta'uu hubannee jirra. Akkasumas hudhaaleen caasaalee jaarmiyaalee fi barmaatilee irraa maddan akka waliigalaatti adeemsa ijaarsa nageenyaa keessatti akka addaatti immoo dhimmoota araara buusuu fi waliigaltee uumuu keessatti sagaleen dubartootaa akka hin dhagaamnee fi si'aayinaan akka hin sochoone haalli mijataan akka hin jirre xiinxallee jirra. Haaluma kanaan tibba irreechaa kana akka carraa gaariitti fayyadamnee marsaa lammaffaaf wal ga'uun shoora dubartoonni adeemsa ijaarsa nageenyaa Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessatti qaban guddisuuf waamicha nagaa waloo qabxiilee 8 of keessaa qaban taasisnee jirra. Tokkoffaan waqtiin irreechaa waqtii sabni Oromoo waaqa isaa itti galateeffatu, itti kadhatuu fi waqtii qabbanaa waan ta'eef waqtii dhiifamaa fi waqtii tasgabbiiti. Kanaafuu nuti dubartoonni Oromoo carraa kanatti fayyadamuun waamicha sagalee nagaa ni dhiyeessina. Lammaffaa walitti bu'iinsi waraanni biyya keessa jiru uummata nagaa keessattuu dubartoota, dargaggootaa fi daa'imman akkasumas dinagdee fi hawaasummaa keenya akka miidhaa jiru beekamaadha. Kanaaf qaamoleen walitti bu'aa jiran karaa nagaa fi mariidhaan akka rakkoo isaanii furatan ni gaafanna. Sadaffaan adeemsa marii nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture yeroo gabaabaa keessatti akka itti fufu ni gaafanna. Arfaffaa qooda fudhattoonni adda addaa keessattuu miidiyaaleen walitti bu'iinsa jajjabeessuu osoo hin taane qaamoleen wal dhaban kun waldhabdee isaanii karaa nagaa fi mariidhaan akka furatan akka jajjabeessanii fi ga'ee isaanii akka ba'an ni yaadachiifna. Shanaffaa mariin nageenya yeroo ammaa geggeeffamaa jiran dabalatee adeemsota ijaarsa nageenyaa sadarkaa biyyaatiif naannootti godhaman keessatti dubartoonni Oromoo bakka bu'ummaa hiika qabu akka qabaatan ni gaafanna. Ja'affaan Itoophiyaa keessatti adeemsa ijaarsa nageenyaa dabalatee jireenya hawaasa garaagaraa keessatti dubartoonni akka hin hirmaanneef barmaatileen koorniyaa bu'uureffatanii ni jiru. Waan kana ta'eef qooda fudhattoonni dubartootaaf iddoowwan murtoo kennisiisan irratti akka hirmaatanii fi haala mijeessuu akkasumas barbaachisummaa shoora dubartootaa irratti hojiilee hubannoo uumuun ga'ee isaanii akka ba'an ni gaafanna. Torbaffaa
qaamoleen biyya keenya keessatti nageenyi waarawaa akka ifaajaa jiran hunda waliin hojjechuuf hayyamamoo ta'uu keenyaa ni mirkaneessina. Saddeettaffaa sadarkaa addunyaatti biyyattis ta'e sadarkaa naannootti adeemsa ijaarsa nageenyaa keessatti hirmaannaa dubartootaa guddisuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hunda tumsuuf waadaa ni seenna. Irreecha nagayaa kan jaalalaaf tokkummaa akka nuuf ta'u ni hawwina. Fulbaana 23 bara 2016 Adaamaa Oromiyaa Galatoomaa. Maqaan koo Bariitee Guddataan jedhama. Dhaabbata Bergoof Foundation jedhamu keessatti Dialogue Track Officer ta'een hojjedha. Qophiin kun marsaa lamaaf kan deemaa ture. Speeshaalii hirmaannaa dubartootaa nagaa waaraa fiduu keessatti kan dura goone dubartoonni hirmaachaa jirudha moo hin jirani kan jedhudha. Kan achi booddee marii goone keessatti qaawwi akka jiru hubanne isarratti hundoofne immoo qaamoliin garaagaraa maal gochuu qabu qaawwa jiru hirmaannaa dubartootaa wajjin wal qabatee qaawwa jiru kana duuchuu keessatti hirmaannaa dubartootaa dabaluu keessatti maal gochuu qabu kan jedhu immoo ibsa ejjennoo haala fakkaatuun qabxiilee 8 kan of keessatti hammate dabarsinee jira jechuudha. Nageenyi kan hundaati akkuma ati jettee jechuudha. Garuu immoo mariis negotiation garaagaraa kan biyya kana keessatti deemaa jiru fakkeenyaaf marii biyyaalessaa kaasuu dandeessaa. Mariis immoo kan TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffames kaasuu dandeenya. Akkasumas marii woboo fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffame gaafa ilaallu hirmaannaan dubartootaa baay'ee almost hin jiran jechuu ni dandeenya. Akka mirgaattis akka lammii biyya tokko keessa jiraachaa jiruttis dabalataan ammoo dhibbantaan 50 fi isaa ol dubartoota ta'anii otoo jirru mariiwwan biyya kana keessatti gaggeeffamu kamuu keessatti haala hiikaa qabuun hirmaachaa hin jirru. Kun immoo silencing the majority's voice, majority ta'anii otoo jirru haala gahaa ta'een hirmaannaa godhaa hin jiru kana keessatti qaawwi akka jiru hubanne kanaafidha waltajjii akkasii kana kan hundeessine. Amma qaawwi jira hirmaachaa akka lammiittis akka qooda fudhattoota tokkottis hirmaachaa hin jirru gama kanaanii hanqinni jira. Dabalataan immoo vulnerable part of society kan jedhaman dubartoota daa'imman age groups kana conflicting biyya keessa jiru irra jireessaan kan affect godhu. So kallattii kanaan dubartoonni hirmaachuu akka qooda fudhattoota adda dureedhaan hirmaachuu qabu jennee waltajjii kana qopheessine. Kun jalqabbii gaariidha. Inumaanuu dubartoonni Oromoo akkasitti wal geenyee rakkoon biyya keenya keessa jiru kana sana jennee mari'achuun iyyuu by itself jalqabbii gaariidha. Garuu immoo qooda fudhattoonni garaagaraa speeshaalii keessattuu mootummaan initiatiivoota kana support godhee mariiwwan biyya keessatti godhaman kana keessatti dubartoonni haala hiikaa qabuun dubartoonni peace building kana keessatti hojjetan akka hirmaatanii akka godhanii gamanumaan ergaas adaraas jechuun barbaada. Dubartoonni hirmaachuun dirqama constitutional right heerris dubartoonni akka hirmaatanii nu aangeessa waan ta'eef kanarratti si'aayinaan akka hojjetamu ergaa dabarsuun barbaada. Dhaabbanni keenya akkuma walii galaatti dagaagina dimokiraasii ijaarsa nageenya biyyaa fi tasgabbii irratti hojjenna yeroo baay'ee. Dimokiraasiin kan dagaagu immoo mariin yoo jiraate namoonni yaada wal jijjiiranidha kan jedhu amantaa qabna. Kanaaf tokkoffaa ardaa marii yookaan immoo discussion platform waan jedhamu sana qopheessina. Aadaan mariis immoo akka dagaagu dialogue culture kan jedhu kun akka dagaagu hojjenna. Kanaan wal qabatee qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjenna. Qaamolee hawaasaa baay'ee keessaa tokko dubartoota biyya keenyatti haa ta'u addunyaa irratti sheeriin dubartootaa walakkaa waan ta'eef gaheen dubartoonni seektarii hunduma keessatti qaban dabaluu qaba. Keessumaa immoo seektarii irratti hojjennu dagaagina dimokiraasii fi ijaarsa nageenyaa kana keessattis dubartoonni gahee mataa isaanii taphachuu qabu jennee waan amannuuf kan gargaaruu danda'u hundumaa hin gargaarraa. Waltajjiin miilanaa kun immoo
baay'inaan kan inni irratti xiyyeeffatu dubartoonni yeroo ammaa kan biyya keenya keessatti adeemsonni ijaarsa nageenyaa jiru kan akka mariin biyyoolessaa deemaa jira quba qabdu jedheen yaada. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti godhamee dhiyoo kana gaggeeffamee ture. Walitti bu'iinsi Oromiyaa dhiyoonya kana araaraan dhumuuf jalqabameera. Inisheetivoota kan hunda keessattuu dubartoonni gahee mataa isaanii akka taphatan gargaaruu fi qopheessuun barbaachisaadha waan jennee waan amannuu fi kaayyoon waltajjii kanaa gaa tokkoffaa ejjennoon dubartoonni yookaan immoo gaheen shoora dubartoonni waan amma ibsa kana keessatti qaban maal fakkaata kan jedhu adda baasuudha. Lammaffaa immoo egaa adda baasnee booda qooda fudhattoonni waan kana jabeessanii hojjechuu danda'an dubartoota angumsuu danda'an eenyu fa'aa jedhu adda baasuudha. Mata dureewwan dubartoonni irratti hirmaachuu danda'an maal fa'aadha? Maaltu godhamuu qaba? Eenyutu waan godhuu qaba? Kan jedhu kan adda baasnee kaa'uudha. Isatti aansinee immoo dubartoonni bakka adda addaatti dhufan kutaalee biyya adda addaa irraa dhufan seektara adda addaa irraa dhufan waan asirratti hirmaatanii fi walitti bu'iinsi yeroo ammaa biyya keenya keessatti godhamaa jiru keessumaa Oromiyaatti godhamaa jiru kun karaa nagaa fi karaa mariitiin akka dhumu bakka bakka jiranitti dhiibbaa mataa isaanii akka godhanii fi advokeesii akka hojjetan haala mijeessuudha jechuudha. Marii biyyoolessaas haa ta'u ijaarsa nageenyaa marii dimokiraasii adda addaa irratti dubartoonni sirriitti hirmaachuutu irra jira. Gaheen dubartootaa baay'ee guddaadha. Lakkoofsa uummataa keessaa walakkaan dubartoota xiyyeeffannoo keessa hin galchine jechuun hojiin hojjennu baay'ee hiikan qabu jechuudha. Kana sirriitti amanna. Kana waan ta'eef kan amma nuyi har'a hojjechaa jirru kuni marii biyyoolessaa komishinii marii biyyoolessaa irraa jalqabee araara adda addaa akka amma biyya keenya keessatti godhaman keessatti hirmaannaan dubartootaa gahaa miti kan jedhu qabna. Ragaan jiru isa agarsiisa. Kanaaf gahaa yoo hin taane maal hojjechuu qabna kan jedhu kun baay'ee murteessaa waan ta'eef kanarratti dubartoonni ogummaa adda addaa irraa walitti dhufanii maal hojjechuu qabna? Gaaffiin jiru maali? Gaaffii sana cufuuf maaltu eenyutu maal hojjechuu qaba kan jedhu kanarratti wal mari'atan waan ta'eef gara fuulduraas isaan fayyada jennee ilaalla. Waliigalatti garuu hojiin hojjetamu kamuu hunda galeessa ta'uu qaba. Inclusive kan jennu san hunda galeessa jechuun dubartoota hammachuu qaba, dargaggoota hammachuutu irra jira, qaama miidhamtoota hammachuutu irra jira, ilaalchi adda addaa hammatamutu irra jira. Yoo kana ta'uu baate waan nu hojjennu itti fufiinsa hin qabu, waaraan ta'u jechuudha, sustainable hin ta'u jechuudha. Kana waan ta'eef dubartootas haa ta'u dargaggeeyyii qaama miidhamtoota hunduma hawaasa biyya kana keessa jiru hunduma hirmaachisnee hojiin nu hojjennu hunda galeessa akka ta'u inclusive akka ta'uu fi Itoophiyaan immoo biyya sabdaneessaa waan taateef sanuma mirkaneessuu fi sana keessatti waan nurraa eeggamu akka dhaabbata tokkootti isarratti hojjechaa jirra jechuudha. Piroojeektiin workshooppiin har'aa kunis qaamuma sanaati. Dr. Liimaa Jibriil naan jedhanii Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa kan hojjedha. Kaayyoon keenya inni guddaan yeroo ammaa rakkoolee garaagaraa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisnee nuti dubartoonni Oromoo maaltu nurraa eegama, maal gochuu qabna, maal gochuus dandeenya kan jedhu kanaan dura ji'a dura wal geenyee turre yeroo sanatti wantoota jiran assees goonee turre jechuudha. Xiinxallee dubartoonni Oromoo eessa jiru, eessatti hirmaataa jiru. Nagaa biyya keenya buusuu fi ijaaruu keessatti gahee maalii taphataa jiru. Keessumaa immoo yeroo ammaa maree garii nagaa waarawaa biyya keenyaa fiduuf keessattoo gahee isaan taphataa jiran maal jennee xiinxallii garaagaraa geessisnee turre. Achi keessatti egaa Piitooriyaa irratti waliigalteen jira ture. Achi keessa dubartii Oromoo keessumaa tokkollee hin argine. Akkasumas waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi Itoophiyaa gidduutti akka taasifamuun Taanzaaniyaa keessatti mari'atame irrattis dubartii Oromoo tokkollee hin argine jechuudha. Dubartii Oromoo qofa miti akkuma waliigalaatti dubartiin Itoophiyaa keessa hin jirtu. Kanaaf dubartoonni Oromoo maaliif dhimma kanarratti hin mari'anne? Sababiin isaas dhimmi nageenyaa hunda caalaa qaama hawaasaa kamiyyuu ni miidha, garuu hunda caalaa haadha miidha, hunda caalaa dubartoota miidha, shamarran miidha, daa'imman miidha. Miidhama sana keessatti immoo hunda caalaa kan miidhamu nuti haadholiidha waan ta'eef dubartoonni baranne bakka adda addaa jirru gahee keenya mee akkamiin ba'uu dandeenya jennee wal mari'annee turre jechuudha. Kanaaf egaa har'a maal goone waan irratti walii gallee iddoo irratti hojjechuu dandeenyu nagaa biyya keenyaa akka argamu, mariin akka taasifamu, nageenyi akka dhufuu fi maalti godhamu akka qabu jechuudha. Qaama
dhimmisaa ilaallatuuf waamicha keenya kan dabarsinee jechuudha. Kanaaf dhimmi keenya inni guddaan waamicha dabarsuudha. Sagalee keenya dhageessisuudha. Nagaan nu barbaachisa. Nagaan baay'ee barbaachisaadha. Biyyi keenya nagaa argachuu qabdi. Miidhaan yeroo ammaa naannolee Oromiyaa iddoo garaagaraatti taasifamaa ture keessattuu furmaata argachuu qaba waan ta'eef sanarratti ibsa jennoo qabxii 8 qabu dabarfannee jirra jechuudha. Egaa qaamni isaa ilaallatu hunduu dhimma kanarratti deeggaruu qaba. Keessumaa barmaatilee gadheetu jira akka biyya keenya qofa miti. Dhimma addunyaatti baay'ee dhimmi dubartoonni hin danda'anii, dhimmi dubartoonni baay'ee hin barbaachisanii, dhimmi dubartoonni hojiin isaanii baay'inaan garuu manaa keessatti kan jedhamu kuni dhimma barmaatilee miidhaa keessa walii wal qabatanii biyya keenya keessas jiran waan ta'eef dubartoota ciccimoo qabna, warra baay'ee baratan qabna. Keessatti immoo dubartiin wiizdemii adda ta'e wayii qabdi jennee amanna nuti akka dubartootaatti jechuudha. Fakkeenyaaf yaada nuti kaasaa turre keessaa gara laafummaan dubartootaa, nagaa barbaaduun dubartootaa, qaamni inni kaan hin barbaadu nagaa jechuun miti irra caalaa unutu barbaada waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundu tokko dubartoota hangomsuu irratti jajjabeessuu irratti awareness garaagaraa leenjii garaagaraa kennuu irratti dirqama isaa bahuu akka qabu mootummaanis miti mootummaanis qaamoleen hawaasaa garaagaraa biyya keenya keessa jiran hunduu sanarratti hojjechuu akka qaban kan nuti waamicha keenya dabarsinee jechuudha. Kan biraan immoo kanneen baratan jedhamanii kanneen akka biyyaatti beekoo ta'an gara laafinaan beekaman jaarsummaa garaagaraa gaggeessuu keessatti kanneen beekaman hedduun jiru jechuudha. Isaanillee adeemsa nagaa buusuu kana keessatti fakkeenyaaf piis diyaaloogiin dhiyootti kan jalqabu sana keessatti illee dubartoonni keessa galuu akka qaban. Akka kootaatti osoo hin taane akka mirgaatti. Sababiin isaas biyyi keenya biyyi Itoophiyaa yoo baay'ina uummata keenyaa ilaalle parsantii 50% isaa ol dubartoota akka ta'edha kan beekamu jechuudha. Kanaaf garee hawaasa kanaa callisanii achi kaa'anii dhiirota qofaan socho'uun baay'ee nu deemsisu. Fagoo nu geessisu waan ta'eef dubartoonni siyaasa keessatti hirmaachuu qabdu, dinagdee keessatti hirmaachuu qabu, hawaasummaa garaagaraa keessatti hirmaachuu qabu. Sana gochuu irratti qaamni isaa ilaallatu mootummaan miti mootummaan kanaaf kan kana fakkaatan hojjechuu akka qaban kan nuti waamicha keenya dabarsinee jechuudha. Qophiin kun kan qophaa'e dhaabbata lamaanii dhaabbata East Africa Initiative for Change yookaan I4C bakka nani hojjedhuu fi fandariin keenya immoo yookaan doonariin keenya immoo Switzerland Embassy-dhaan kan waliin qophaa'edha. Collaborative workshopidha. Workshopiin kun kan xiyyeeffatee irratti hojjechaa kan ture shoorri dubartoonni nagaa buusuu keessatti yookaan nagaa biyyaa ijaaruu keessatti maal qabu what's their role kan jedhu ture. Workshopiin kun feezii lamaanii kan godhamaa ture. Inni calqabaa July 28 until 30 2023 ture. Ji'oota lamaan dura jechuudha. Inni lammataa immoo kaleessaaf arraa deemsifamaa ture. Inni lammataa kun yeroo qophaa'u xiqqoo ishee adda kan isa taasisu isa calqabaa irratti akka rikamendeeshinii kan dhiyaate wantu jira dubartootanii. Rikamendeeshinii sana implement karaatti goonedha jechuudha. Workshopichi basically dubartoonni shoora maalii qabu, maalis ta'uu qabu, maaltu sirrate kan jedhu assessmentii irratti kan hundaa'e ture jechuudha. Yeroo projektiin kun calqabamu hirmaannaan dubartootaa maalirra jira kan jedhu workshopii isa calqabaa irratti assessmentii xiqqaa wayii hojjennee turre. Assessmentii kan sana keessatti kan nuti argine akkuma biyyattis treaty Pretoriaatti godhame irrattis akka negotiatoriittis akka facilitatoriittis akka observeris akka community tokkottis hirmaannaan dubartoota almost duwwaa kan ture. Inni lammataa inni Tanzaaniyaattis godhame akkasuma nuti kan hubanne hirmaannaan dubartoota nagaa buusuu keessatti gadi aanaa akka ta'e yookaan xiqqaa akka ta'e hubannee turre. Inni kun inni lammataa immoo
akkamitti isa fooyyessinu kan jedhu irratti more focus kan godhe ture jechuudha. Maaltu eenyurraa eegama akkamitti sitti fufsiisuudha akka dhaabbataatti kan jedhu akka dhaabbataattis initiationiiwwan akkanaa kana itti fufsiisuudhaaf yaalla doonaroota adda addaa barbaaduudhaan pilaatfoormiiwwan adda addaa create gochuudhaani hundumtuu immoo kan maga'ee isaa ba'uu qaba. So as a civil society organization kan keenya hin baanna governmentiinis akkasumatti hundumtuu jechuudha. Ergaan ani qabu irreechi kan nagaa kan jaalalaa siniif haa ta'u feeziin inni lammataa federaal governmentii Itoophiyaa fi oolaa jidduu jirus yoo itti fufatee dubartoonni akka hirmaatan ergaa kiyya dabarsaa jechuudha.